dubartii dhalaa barbaada dhalaa mucaa kiyya bira naa teessu tani maallaqa ji'aan kafaluuf akkana bilbila kiyya YouTube la fudhattee naa bilbiltu siinjaa yani yaman kana keessa jirtu maali boo maaltu uumame adda baatammoo maali waan akkana kajuu jira ani waan biraan dhoysine ilmoo isii akka dhuftee kalaatu hin dhorkine waan isin matakkeeffata ilmoo isii akka dhuftee laatu hin dhorkine fakko farati dhuftee ilmoo isii laalatu jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arkafune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii fayyaa jirtu isin jijjaarufne deebinee jira akkam nagaa keessanii isin fayyaa qabdanii jirtan isin jecha alhamdulillah dhufnee yeroo deebinee jira kunoo har'aan tana akkam isin nagaa qabdanii fayyaa jirtanii turtii ji'a tokkootiin booda kunoo har'aa dhufnee yeroo deebinee jira akkam nagaa keessanii fayyaa jirtanii isin jecha alhamdulillah ani nagaa qaba jira kunoo isinis nagaa naaf qabdanii baganaaf as geessan isin jaa isin wafaa yaannee salaamtaa faa isin jechuudha dhufne alhamdulillah rabbil alamin gara bisan maali ammoo wanti amma qabatee dhufte yoo jettan wanti qabadde isin dhufe irra akkuma nama tokko guyyaa gaamichoota mana kiyya jirtu ni beeytanii agartanii isin jeetin abdii qaba michoo mana kiyya turte sanii yaani mana kiyya jirtu ta'uun beeytan dhuftee mana kiyya jirti Zahra jaamti akkuma dhengete sininje yani miidiyaa tolbaase waan takka naasoo yani miidiyaa tolbee lakki hammeenyi si kan olbee miidiyaa taasoo inaasoo wanni feete sunis umamtusi wanni feete sunis haataatu jee keessa yaaluudhaaf ji'a tokko chaha dabre kana keessa waa hedduu yaalu ture yani ka waliigallee ilmoota akka galfannu anaaf isin irra waliigalla erga waliigalleen booda halli anumaaf isin fidaa jee irratti halli godhuudhaan ji'a kana keessa hedduu yaalle ammoo michiyyoo mana kana jirtullee dhuftee tumtee baaste hojjifte tumtee michoo nama arrabsitee waan hin taane akkuma gaafa kanas keessa haddaddusan anaa hojii kuteen dubaa tumtee mana baaftee garuu immoo akkuma isin jettan san hin jaaranne kaameraa dura kaayee kaameraa duratti ani michoo san isi deemu jirtu san sababa kiyyaan michoo namni sun dhufee isi miidhame nama sababa kiyyaan dhufee asitti tufame kana yookaan nama sababa kiyyaan asitti arrafame kana yani maqaa isin balleessu yani ol baasee miidiyaa irratti illee يعني هوجا يسيبيهم جلسان يوالي ما يسين سنونا تعرفتي مياه فيتين يسين تونس نما يوتيوبي دلقو ميتي يوتيوبي يعني يوتيوبي يرد يعني يوتيوب نبرة سنة ميتي يعني يوتيوبي رت أكمل نور عبدنا جت فانا تعرفتي أرمو أكواني يسمسانو همين يوقعو جاتي دي نشيتهم سي فيديو تي جورا إلى سنة تي دبين بك يدو دمته سنية جورا بعدا الحمد لله أنا بجاوب هنا كنا نمجرة أما نمني بربادو جرو يعني بربادات رجال أنا قيسا وقرب بسن دلقة سوجي سلابة وامك دلقة أوجي يعني ودي دلقة جرو لابة دران ترسي channel ده تسيسني فيديو ورابين جرو وقادا فيديو اللي channel ده ورني سني ورابين تقولر يعني ركون أفسي دو ممتثن أصلا ميديا رتولين باب لفتي في ترنا جني هدو تكاله يالهم في تون دنيا هيرا كسجون أني خلاص بدران بيته مشاكو فانقل فدا يعني الموقف أنا سر خطبه يعني نواج جل شوكه خلاص أكان جه سنيفو نابتي وليجلتين جيني يروشين كانون دنا يمودده أنا مو إسين إركس عندي أني متى خيار المخنرا فرده الموتي فرده بيتنا كيسا غلا الموتي جتنا فرده خلاص أنا مان غلا جه يعني في اللي قالوا ملتيسه رجارة بيسان يا سمير مو إسين هجي يرتنا فكاته هجي جراجوسي كوانين كبا غرومو لولبه سنيف هنيمنه هجي نمنا خام بيجانا ما كيسي جرو رجار بيسان دران درسه ريفما هجي intalti namni tokko akkuma keenyatti namni biyya nama dhaalu sun jira hedduudha tokko lama atis inninis namni daawwachaa jirtan niin beeka akkas taate garuu immoo duraan dursee eeyyen atis intala dhalaa takkas taate innis ilmadiidha atis akkas taate yaani rakkoo biyya namaa keessatti ilma wajjin namututtu hedduu tokko ni beetan jeeti yaada wallahi maaliif isin jeemee isiniimu fakkeenyaaf waan dalaganne takka fakkeenyaaf nuti YouTube dalaynaa kanama tokkotti وقا يوتيوب دلائنو يوتيوب يعني فكينا فيديو هجرنا تنا كوا يوتيوب دلائنو يعني ها فيديو يوتيوب دلائنو فكاتي دي ونين جت وكشنا وفراديس سنقول ماتي أكواني فيديو هنا جدو هنا يوتيوب ما بيجي شخص ورابو بكا نما فكاتي سنيفين أني يوتيوب يفجي أصلا نفوان تكنتاني ركونا رجلتو ركو كنا تي سنتي موغيا سنتي مي يعني سنيب سوغيا قالوا الحمد لله ركون هندي تامد هندي دبرتي أنا ما الحمد لله إن شاء الله يو خيستي أنا في مكان فيها جرا بياني جلا جيتين أبدي كبا جرام مويسين يولكي أمس يا ريت أسكيسان جالي فيديو خنا ياغرتي يورفتس وما تكرركم كابو يعني رفتي يوم مشاكل براغوتس ركون كابو يعني جتشقيا
Sanifu daawwattoota hordoftoota keenya waan biraa takka osoo hin jenne hedduu tan ammas rakkoo rakkoo adda addaatiin qunnamee duraan dursee anaa guyyaa 3 guyyaa 5 hojiirraa hafee sababa ilmoo kanaa hojiirraa hafee sababa ilmoo irraa hafee kanaan hojiirraa na baasanii hojiirraa ni ba'e argan hojii dhiisee rakkoon qabu jee khalaas ilmooti isin guddifadhaa jee nama bira laalu ture garuu nama sana hin arganne ammallee dubartii tokkoon barbaada asmarraan hin jaa kaammoo yookaan argame yoo jiraatan as keessa naannoo harka keessattan bilbila kiyya irratti naa bilbiluu dandeessanii yuutuubii linkii yuutuubii alaa fudhataniiti dubartii maallaqa isinii kafalachuu guyyaa naa bilbiltanii akka dhuftan kabajaan isin gaafadha jecha kiyya naannoo waan biraa osoo hin taane ilmuutii tan asirra dhiisee hojii biraa hawaasa qodee hojii biraa hojjechuudhaaf namni tokko biyya namaa keessatti hoggaa taa'u hojii malee taa'uun hin danda'amu dhugaa rabbisan isinis ni beektan jedhii yaada abbummaan fedheewu hojii malee biyya namaa keessa taa'uu akka hin dandeenye ni beekna atis isinis intalti dhalaadha hojii malee abbummaan fedheewu akka biyya tana keessa taa'uu hin dandeenye ni beekna duraan isin jechuu barbaada mee fakkeenyaaf ati haa jennu intala dhalaadha hojii malee biyya namaa keessa jiraachuu hin dandeessu yoon hojii hin qabaanne ani inuma jiraachuu hin danda'u no problem maaliif kiraa manaa kiraan manaa manni keessa galtu kiraa kafalta bishaan dhuyitu ni bitatta bishaan hammaamaatii fi uffata dhiqattu ni bitama wantummaan takka maallaqaan bitamti wantummaan biyya namaa keessa dirqamati hojjette hojjetaa ta'uu qabda dirqama hojjetatu qabda yoo hin hojjetanne wanni si argaman jiru jechuudha hojjechuu qabda jechuudha isin jechuu barbaadeeti namummaan biyya namaa hundi jirtanii hojii keessan hojjedhaan isin jaa rakkoon feetoo isin dhuftes rakkoo isin dhufettanii hojii ta'e isin dhiisina hojjedhaan isin jechuu barbaada itti dabaluudhaan daawwattoota hordoftoota keenya du'aa hin ogoodhaadha inshaallah waa hundaafuu rabbiin furmaataa fidu rabbiin furmaataa fidu ani waa itti beektaa irraa of eegaa waa hundaa rabbiin haalli ni beekaa rakkoo ilmi nutiin kun namni hundi rakkoo keessa rabbi rakkoo tan nurraa furu abbummaan fedheewu ani duraan dursee warreen miidiyaa kanarra nama daawwatan fakkeenyaaf waan takka waan akkanaatii yoggaa jenne irra guddaan maaliif waan tarfee isaanii fixanne maalii baqa jecha adda addaa kannata jecha san fakkeenyaaf isin maaliif ol dhibdan jecha tokko jedha isin maaliif ol dhibdan maaliif addaan hin baane jecha jechuudha addaan ba'u keenya ani mataa kiyya fakkeenyaaf dhaggeeffadhu ilmoo tanarra dhiiftee isin ilmoo tana si dhiiftee deemte tamaam ammoo isii tana adda ba'uun amma naaf salphina maaliif qaroo rakkinni akkami beektanii rakkinni osoo isin garaa qabdu isin adda ba'uun nama tolfaata lanno maaliif adda baanan jedhee qaanyi addallee ba'uun kallee hin eegamu hin ta'u garuu mallee isii ilmoo qabdu tana ilmoo adda baasuun hedduu na tolfaate isinii maa dhaggeeffadha ani wanni hin jeen lakki ilmoo tana waliin gallee biyya galfannee nutiin kun ilmoo biyya namaa keessaa qabna ilmoo tana fudhannee waliin biyya galfannee achi boodaan ammoo biyya namaa tana keessaa fa'aa dalagannee gallaadha yaada kiyya kun amma ani immoo yaadni kiyya maali hojjedhee biyya namaa keessaa akkaataa itti galu yaade namni kun adda adda yaada lakki naaf ilmoo adda baasuu deemtaa namni hundi yaada isatti akka isatti ta'e akka isaa galee fudhate jechuudha fakkeenyaaf ati akka isaa isii galee fudhatta anis ammoo maaliif ani jecha namni ilmi namaa jiru fira yoo deeme lakki namni kun maraataa naan jee maraatummaa namni naan jeessan ani yoo firatti mul'ifne isin naan jettaniif abbaan namni naan jeef natti himatantu jechuudha abbaan fedhe yoo Omar namni kun nama akkanaati naan jee jechuudha si galee saniifoo ani hammeenyaa fi yookaan isii tana fakkeenyaaf isin hima nabiilii fi yaasimin addaan baatanii ammoo maaliif akka turtan komantii adda addaa naa barreeffamu jira naffaa bilbilanii maaliif oo maaltu uumame adda baatammoo maali waan akkana kajuu jira ani waan biraan dho'isne ilmoo isii akka dhuftee akka laattu hin dhorkine waan isin hima dhaggeeffadha ilmoo isii akka dhuftee laattu hin dhorkine tokko faratti dhuftee ilmoo isii ilaallatu jirti namaan an silaa fidee billee kaatee micootaan san osuma waliin mufatanii waan haala waa'ee biraa wanta waliin mufatanii adda baane micootaan jechuu gayyaa ammoo amma isitti isiniin himaa akkaan nama maallaqaadhaan ilmoo bira kaayyadutti himaa okay isii bira maallaqaan kaayyadutti himaa maaliif fakkeenyaaf mee waa isin himu min kaayyatina yoo jettan lakki ilmoo bira hin kaayyatin yoo jettan ani waan biraatiif ilaalama rakkoota mee fakkeenyaaf komantii feetan barreessa komantii feetan barreessa ati rakkoo qabatanillee komantii naa barreessa tayyib okay rakkoon an qabu rakkoo akkam fakkeenyaaf isin hima fakkeenyaaf rakkoon an qabu mee isoo isin namna isin himu akkamitti haadhaa fi ilmoo adda baaftaa jechuudha komantii teessiniif hin dhaggeeffadha akkamitti haadhaa fi ilmoo adda baaftaa jettan okay haadhaa fi ilmoo adda baasu okay fakkeenyaaf ilmootiin waliin qabna ilmoo tana walii gallee baay'ee ta'uu barbaannes waliif baafnee biyya namaa tana keessaa galfadhaa hin jirre rakkoodha musi rakkoo qaba mushkilaa jira okay mee rakkoo qabu jettan naa himaa okay
Fai ilmooti nyita na nafisin tu yoo walii galle fakkeenyaaf jaarsa jaartii yookaan ateema jaarsa jaartii na daawwatu jira jennu. Atis intala tana daawwataa jirtu. Atis ilma gurbaa ilma dhiiraa kana daawwataa jirtu. Fakkeenyaaf siin ati jaartii kan teetii wajji walii galtee si jaartiin tee walii galtanii ilma bakka jirtan sanirraa waan feetan sanuun goone jettan nama lafa walteetu muka hojii horaa jennu. Walii galtanii bakka feetan san dhaquu hin dandeessanii. Walii galtanii laga feetan san seenuu hin dandeessanii. Ni dandeessan. Maaliif hin dandeessan? Akka dandeessan asabdii qabu. San ta'uudhaaf immoo maal isin barbaachisa? Ilmi namaa tokko ofitti amantummaa qabaatuun ofitti amantummaa erga qabaate akka yoo ofitti amantummaa qabaate babre nama. Okay. Siin amana. Fakkeenyaaf irra yaadaan an fide kan osoo siin fiddee lakkii kanaaf ilmoo tana biyya namaan keessa galfannetti okay hin jaan. Tamam. Okay hin jaan. Duraan dursee dhagee waa hedduus dhaggeeffadha. Warri waa nagaafachuu barbaadda. Shuf. Warri waa nagaafachuu barbaadda tokkoon keessan otaa keessan nagaafadha. Warri waa nagaafachuu barbaadan yaada shakkii mataa keessan keessa jiru otaa keessan nagaafadha. Duraan illee isinii deebisuun turre wanta kana isinii barbaada dhaggeeffadha. Duraan illee isiniif deebisuu hin turre. Gaafiin akka hedduu namatti uuk nagaafate. Abroopparraa nama meeqaan nagaafate. Ni hin beeka. Namoota baay'ee nagaafate. Namoota waan isin gaafii isin nagaafatan gaafa tokko isin hin deebisne. Maaliif isin deebisne beekani? Official wanni tu waa waliigalaati. Waa waliigala official wanni jedhamu waa waliigalaati. Namoota waan adda addaa nagaafatee jira. Waan adda addaa nagaafataa turtanii. Sanneen kana gaafachuu barbaadan keessaa waan barbaadan jechuu kiyya waan isinii yaadate tokko keessan kottaa keessan nagaafadha. Isiniif rakkoon qabu. Isinii jechuu barbaada. Yaani waan yaada isinitti jechuu kiyya. Maali dabata manaamin kana ammoo gaafii kana kan gaafatina. Gaafii kana namni gaafatu jiru miliyoona. Sanillee waan adda jiruuf illee arguu jirtan fuula kaameraa kan fuula dura hojii qaadee isinitti waraabu jira. Ani wanni isin waraabu jiru fakkeenyaaf akka nama tokkotti channel kana wanni banannee waan takka isin diraamaa irratti dalaguudhaaf pirankii zabana dhuftee pirankii maal pirankii wanni yaamu ni hojjetama. Adii rakkoon qabu san nama irratti hojjettee nama rifachiistaa sanboota araarama nama gaafattaa dhiifama sii godhanii pirankii jaama. Sanboota wanni dalagu ta'e diraamaa chaalenjii wantoota adda addaa irratti dalagni diraamaa yuutuubii waan akkasii irratti dalagamu. Sooshaal miidiyaa akkaataa irratti fayyadamu. Wantoota baay'ee jira wantoota irratti dalagamu. Filmii diraamaa waan adda addaa dandeettii yoo qabaatte irratti dalaguu dandeessa. Fakkeenyaaf inshaallah ani nama dhugaa rabbisanis himuudhaaf nama dandeettii diraamaa dalaguutis danda'u nama hojjechuuf illee hamilee qabu sila wallahi ani haadhaa fi manaa fi haati mana kiyyaatu walii galle diraamaa akka ajaa'ibatti ni hojjedha diraamaa koomedii diraamaa fedhanii dalagaa dalaguuf illee qophiidha dalaguuf illee yani meeshaalee sirriitti hojjetu guutuu yani jaaza qoradhee itti diraamaa dalaguudhaaf illee qophiidha garuu immoo yoon as keessa dadhabillee biyya teenya galee diraamaa akka ajaa'ibatti isinii dalagaa koomedii waan adda addaa waan isin barbaadda waraabee isin gaddisna isinii jechuu barbaada yeroo dhiyootti inshaallah biyyatti galee gaa biyya teenyarra salaam isinii jenna saniifuu daa'ii nu godhaadha nu jajjabeessaa isinii jechuu barbaadna yoo gorsa na barbaaddanis na arrabsuu barbaaddanis waan feetan jaadha isin nama keenya garuu komantii yaranaaf kaadha ammoo siif yaasmiin adda baatan yootan siif yaasmiin adda baatan yootan bahuufisi bahuu dhabuus rabbii guddaatu beekasa. Eenyu kabeeku rabbii guddaan ilmi namaa waa takka hin beeku. Ani ilma namaati jechuudha. Sigalee mati ilma namaati. Ani ilma namaati. Adda bahuu kiyyaa fi kasii rabbii khaliqaa beeka. Garuu immoo mashaakilli dillee kana uumame. Lakkii naafisiin tun anarra murteessee lakkii naafisiin tun adda bahuuf deemna adda baanaa hin jee rabbii biraa hundumatiin an fixuu hin danda'u. Isiniin jechuu barbaada. Waan rabbiin hin finne an fixuu hin danda'u isiniin jechuu barbaada. Rabbiin kaaleen wanni rabbiin fite yoomiyyuu taanaan hedumti. Saniifuu daawwattoota baatii tokko kuutuu sinadhaa ture. Ifa mana puraadha dubartii dhalaa barbaada dhalaa mucaa kiyya bira naa teessu tani maallaqa ji'aan kafaluuf akkana bilbila kiyya yuutuubii lafa irratti naa bilbiltu siinjaa yaani yaman kana keessa ta'etu maallaqa si kafala gatuma warra arabaa sanit dalagatte yoo feete ani maaliif dhiiraa waan ta'eef ni galta mana keessanitti bakka jirtu deebita siin jechuu barbaada bilbila yaani asirraa bilbila yeroo naa bilbiluu dandeessa. Sejauh berbeda, ammo gafile berah, yaudah wan berah, wanti berah wan kami yaudah tadi gafi wanti gafi sini teka jalan tu ate, nagaf tu nanti sini komentar nagaf ada sini dia bisa linkin video tanah jalan kau jalan ti komentar apa res ada, coba dah gafi kisah walik kabe sini dia bisa rakong kau, wan kita nagaf tu nanti sini coba berbeda, WhatsApp kayak kompe kau page bultun tif jalan sini WhatsApp ini channel tu nanti sini coba berbeda, auto order tu kayaknya. Gafin kiyya karraa wanni isin dubbachuu dhufe karraa asumara dhaabbata haga waan biraa yookaan waan haaraa eessa geessan maalirra geessan jettanii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan naa jiraadhaan isin jechuu barbaada bye bye isin jaaladha thank you nagaan naa jiraadha.